gareen guddattoota Itoophiyaa umrii 17 gadi waggaa 22 booda waancaa Afrikaaf darbe. Egereen garee kana maal ta'uu danda'a? Gulaalli waancaa Afrikaa umrii 17 gadi biyyoota baaf giddugala Afrikaa qopheessummaa Itoophiyaatiin biyyoota 10 hirmaachisuun dorgomamaa tureen Itoophiyaan sadarkaa sadaffaan xumuruun waancaa Afrikaa Morookoon qopheessituuf darbuu mirkaneeffatte. Tapha sadarkaan Itoophiyaan Keeniyaa waliin yoo taphattu goolii 3-0dhaan injifatte. Daawit Kaasaw, Biniyaam Abrahaa fi Biruuk Ayillaachoo goolii 3 Itoophiyaa waggaa 22 booda waancaa Afrikaatti deebisee galchaniiru. Daawit Kaasaw taphoota 6 Itoophiyaaf taphateen goolii 8 galchuun taphataa goolii hedduu dorgommii kanaan galche ta'uun xumure. Itoophiyaan walakkaa xumuraan Yuugaandaadhaan mo'amtus gareen leenjisaa lammii US Ameerikaa Benjamin Zimari leenjuu tapha sadarkaatiin Keeniyaa injifachuun karoora qabatee dorgommicha eegale milkeeffateera. Itoophiyaan umrii 17 gadiin waggaa 22 dura bara 1997 waancaa Afrikaa Swaziland qopheessite irratti hirmaatte. Gareen guddattootaa kun egereensaa eessa ga'a jettanii yaaddu?